Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa simbiraan gahuuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya oduu waliin aan laliseessisaay oduu dursuun hangafoota isaanii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa seensa bara 2017 hojiilee garaagaraa milkeessuu beeksise. Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaa Paakistaanitti raawwatame balaaleffatte. Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo dabalatee mormiin mootummaa federaalaa mudachuun gabaafame. Somaliland meeshaa waraanaa Masrii irraa gara Somaaliyaa ergameen yaadda'uu ibsite. Eegan warraaqsa Iraan meeshaalee elektirooniksii peejaarii fi waakii jedhaman hojiirra akka hin oolle dhorke. Amma oduu bal'inaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa seensa bara 2017 hojiilee garaagaraa milkeessuu beeksise. Gabaasa dabalataa Abdii Sabaan akka itti dhiyeessa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee misoomaaf diinagdee irratti bobba'ee hojjechuu irratti kan argamu jalqaba bara 2017 lafa bulchiinsa magaalota garaagaraa irraa harka ga'e irratti ijaarsa bu'uuraa jalqabsiisuu beeksiseetii jira. Haaluma kanaan lafa bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa argate irratti ijaarsa bu'uuraa jalqabsiisee jira. Pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu akka jedhanitti waldaan olaantummaadhaan hojii irra jiraachuu eeruun haasa'aamuun qofa osoo hin taane gochaan akkamitti ilaalama maal socho'aa jirra kan jedhu qabatamaan argisiisna. Kanaaf qaamni kamuu deeggarsa barbaachisuun nu cina dhaabbachuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Waan barbaachisaa ta'e hundaan immoo nu bira dhaabbadha. Warreen ala jirtan ijaarsaaf nuuf oolu kenna warri barbaadan warri deeggarsa faayinishaalii baay'ee nu barbaachisa yeroo ammaa kanatti ijaarsa irratti akka nu bira dhaabbattan yaada bilchaataa nu barbaachisa akka nu bira dhaabbattan kabajaa fi jaalalaan siyyaama akka pirezidaantummaa kiyyaatitti galatoomaa waraabulaa liibanaa arjoomuma gootaniif galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa injifannoon kan waloo keenyatti waraabulaa liibanaa. Ijaarsa kanaanis waldaan sheedota 8 ijaarsa kan jalqabsiise yoo ta'u sheedota 4 loon aannaniif sheedonni 3 horsiisa lukkuu fi sheediin tokko ammoo loon furdisuuf kan oolfamu ta'uu arkitekti Siidaa Geeta'uun ibseetii jira. Asitti maalinni misoomni jiru inisheetii fi bakka misoomaa kan handaaqoo fi horsiisa handaaqoo fi horsiisa loonii loon furdisuu fi loon aannanii immoo asirratti kan bakkatti misoomsanidha jechaadha. As keessaa gaa waldaan dargaggoota caffee sheedota hedduu fudhatee gara konistiraakshiniitti galeera. Akkuma si argaa jirtan kana akkas duuba kanarraa naannoo sheedii 3 kan handaaqoon itti horsiifamuu fi akkasumas immoo kan loon aannaniif immoo sheedota ta'an gara sheedota 4 fudhataniiru. Bifuma wal fakkaatuun lafa bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Harooratti ganda qarree kiisoo irraa argate irrattis ijaarsa bu'uuraa jalqabsiisee jira. Ijaarsa kanaanis sheedota 20 ijaarsisuuf karoora kan qabate yoo ta'u yeroo ammaa kanatti sheedota 8 ijaarsa jalqabuun 12 ammoo dhaawataan itti adeemamaa jiraachuu damee Adaamaatti hojii gaggeessaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Lammaa Addunyaa himuun ijaarsi kun gabbisa looniitii fi kuduraaf mudura garaagaraaf kan oolu ta'uu beeksisanii jiru. Furdisa looniitii fi furdisa horii aannaniitiif akkasuma immoo kuduraa muduraa adda addaas fuuldura kanatti hin hojjennedhamee waan karooratti qabameef isarrattis hin hojjennellee karooratti qabnee jirra isa sitti deemna. Fuulduraaf immoo sheerii 20 waan qophaa'ee jiruu fi 8 hojjennee 12 immoo hojjechuuf itti deemaa jirra. Gama biraatiin waldaan dogoggoruu dugdaa biyya keenyaa akka ta'e qonna irratti hirmaachaa jira. Bifuma kanaan dur aanaa Qarsaa Maallimmaatti qonna qamadii kilaasteraan faca'e irratti hirmaachaa turuusaa hordofee pirezidaantii waldichaa obbo Sanyii Dashuun durfamu daawwannaas taasisee jira. Daawwannaa kanaanis damee aanaa Qarsaa Maallimmaatti hojii gaggeessaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akka ta'an obbo Darajee Jaarraa akka jedhanitti hojiin waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjete kanaan dura hojjetamee kan hin beekne ta'uu kaasuun inisheetivii haaraa mootummaan qabatee hojjete kana irratti hirmaachuun isaa waldaalee birootiifis fakkeenya ta'a jechuun dubbatanii jiru. Akka waldaatti egaa hojiin kun kanaan dura hojjetamee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii mootummaan qabatee karoora inisheetivii haaraa qamadiin kun baay'isawee
Inisheetifii haaraa kana keessatti immoo waldaan caffee dargaggoota hojii gamtaa waliigalaa kana hojjechuusaa adda durummaadhaan waldaalee biraatiif fakkeenya guddaadha etafuudhaan akka kootetti jechuudha. Gama biraan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qartuu doofummaa akka ta'e barnoota irrattis hojjechaa akka jiru manni barumsaa caffee oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa bara barnootaa 2016tti qulqullina barnootaa eeguudhaan haala gaariin barattoota isaa xumursiisuun eebbisiisuu hordofe bara kanas jechuun bara barnootaa 2017tti haala gaariin barattoota isaa simachuuf haalduree adda addaa xumureetii jira. Waldaan qulqullina barnootaa olaanaa kan qabu meeshaalee barnootaa guutuun barsiisota dandeettii gahaa qabanis qacaruu beeksiseetii jira. Akkuma waliigalaatti haala kanaan waldaan seensa bara haaraa kanaa jalqabee namootaafis bifa kanaan carraa hojii banaa jiraachuun eeramee jira. Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaa Paakistaanitti raawwate balaaleffatte. Gabaasni dabalataa akka ittaanutti dhiyaata. Paakistaan naannawa bulchiinsa Khyber Pakhtunkhwaayitti ambaasaadara Itoophiyaa dabalatee jila biroo kan hammate dippiloomaatiikii konveey irratti haleellaa shororkeessummaa raawwate Itoophiyaan balaaleffatte. Paakistaanitti haleellaan boombii konkolaataa jila dippiloomaatotaa kan ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Jamaal Bakkar keessa jiran irratti raawwatame lubbuu poolisii dippiloomaatotaa dabaalee deemaa ture tokko galaafate. Haleellaan kun dippiloomaatonni biyyoota adda addaa Paakistaan bakka turizimiin beekamtu Iswaat Vaalii jedhamu daawwachuuf yeroo jiran dhaqqabe. Itoophiyaan dippiloomaatota eegaa kan turanii fi haleellichaan kanneen lubbuun isaanii darbeef jajjabina hawwiteerti. Haleellicha kan balaaleffatte Itoophiyaan uummataa fi mootummaa Paakistaaniif jajjabina hawwuu ragaan ministeera dhimma alaa irraa argames ni mul'isa. Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo dabalatee mormiin mootummaa federaalaa mudachuun gabaafame. Abdii Sabaan akka ittaanutti dhiyeessa. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee Somaalilaand waliin goote hordofe Somaaliyaan Masrii waliin waliigaltee gochuun Itoophiyaa waraanuuf xiyyaaronni waraanaa Masrii 2 Somaaliyaa qubachuu hordofe muddama dhalate ilaalchisuun lammiileen Somaaliyaa hiriira mormii ba'uun duuti Masriif injifannoon Itoophiyaaf dhaadannoo jedhu qabachuun mormii Moqaadishoo guututti geggeessuu Reuters gabaaseetii jira. Akka gabaasa Reutersitti kibba dhiya Somaaliyaa Baakoliif Wajiid keessatti doonii Maayinoo Masaar Masriin hin barbaannu jechuudha kallattiin afaan Oromootti beekamu. Dhaadannoo kana qabachuun guutuu Moqaadishoo dabalatee magaalota kanneen biroo keessatti mootummaa irratti mormii dhageessisaa turuun gabaasameetii jira. Kun ammoo mootummaa Hassan Muhammad dabalatee Masriif oduu naasisaa ta'uu kan eere gabaasni kun Somaaliyaan lola waliinii keessa seenuun Liibiyaa fakkaachuu dandeessi jechuunis dabalee ereera Reuters. Kanaaf sababa ka ta'e ammoo seenaa darban keessatti Masriin michuu Somaaliyaa taatee hin beektu jechuun kaasaa jiraachuun ibsamee jira. Dabalees Itoophiyaan utuu hin jiraanne Al-Shabaab Somaaliyaa harkatti galchachuuf yeroo akka ittiin fudhannes dabalamee dubbatamee jira. Reuters maddeen irraa argadhe jechuun kan gabaase biroon ammoo Somaaliyaa jalatti kabulan mootummaa federaalaa kan Hassan Sheikh Mohammadiin bulu irraa ajaja fudhachuu akka dhaabaa jiru ifatti gabaasee jira. Mormiin guutuu Somaaliyaatti geggeessamuu hordofe ministeerri muummee Somaaliyaa Hamza Abdii Daayirektara nageenya biyyaalessaa Abdullaahi Mohammad Alii waliin gara Baayitoodaa deemuun tasgabbeessuuf yaaliin taasisan akka hin milkoofne gabaafamee jira. Somaalilaand meeshaalee waraanaa Masrii irraa gara Somaaliyaa ergameen yaadda'uu ibsite. Abdii Sabaan dabalata qaba. Mootummaan bulchiinsa of bulchuu labsite. Somaalilaand Masriin meeshaalee waraanaa gurguddoo gara Somaaliyaatti ergite nageenya gaanfa Afrikaa daranammeessa jechuun baay'ee akka ishee yaaddeesse ibsitee jirti. Ibsi kun kan laatame dooniin fe'umsa waraana Masrii fulbaana 22,2024 meeshaalee waraanaa gurguddoof misaayilii farra xiyyaara waraanaa fe'e buufata doonii Moqaadishoo ga'uu hordofeeti. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa baaseen ammoo bulchiinsi Moqaadishoo meeshaalee waraanaa guddaa akkasii haala bu'a qabeessa ta'een bulchuu yookaan eeguudhaaf dandeettii waan hin qabneef meeshaaleen waraanaa kun garas ergamuu isaaniitiin baay'ee nu yaaddessee jira jedhe. Somaalilaand itti dabaluudhaan gaanfa Afrikaatti gareewwan adda addaa eegumsaaf kuufama meeshaa waraanaa ofii jabeessuuf barbaadan jiraachuu eeruun naannawaa tasgabbii hin
qabne kana keessatti meeshaan waraanaa seenuun dorgommii meeshaa waraanaa uumuu akka danda'us dabaltee ibsiteetti. Kana malees meeshaalee waraanaa kunneen harka gareewwan shororkeessaa kanneen akka Alshabaabiif hidhattoota gosaa jalatti kufuudhaan jeequmsaaf tasgabbii dhabuu Somaaliyaa keessatti hammeessuu danda'a yaaddoo jedhu akka qabdus ibsiteetti. Dhimmi kun naannichatti walitti bu'iinsa haaraa uumuu akka danda'u kan akeekkachiiste Somaaliilaand hawaasni idil addunyaa atattamaan gidduu seenuun dhimmichi daran akka hin hammaanne akka taasisu gaafatteetii jirti. Eegan warraaqsa Iraan meeshaalee elektirooniksii peejaarii fi waakii jedhaman hojiirra akka hin oolle dhorke gabaasni dabalataa akka ittaanutti dhiyaata. Eegaa warraaqsa Iraan miseensonni warraaqsichaa meeshaalee elektirooniksii peejaa fi waakii jedhaman akka hin fayyadamne dhorkeera. Raadiyoon qunnamtii dho'uun hooggantoota fi hidhattoota garee Hizboollarra miidhaa qaqqabsiisuu hordofee Iraan murtoo kana dabarsuun ibsame. Eegan warraaqsa Iraan meeshaalee qunnamtii elektirooniksii biyya keessaa Chaayinaa fi Raashiyaatti oomishamanitti fayyadamaa turuu aanga'aan olaanaa nageenyaa tokko Rooyitersitti himan. Namoonni Israa'eliif hojjetan Iraan keessa seenuun nageenya biyyattiif sodaa ta'uu waan malaniif hojiin meeshaalee kanneen sakatta'uu hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Sakattoon hooggansa eegaa warraaqsa Iraan irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jiraachuu dubbatan. Lakkoofsi herreegaa baankii biyya keessa fi alaa seenan imala isaanii fi maatii sirnaan sakatta'amaa jiraachuu aanga'aan kun himanii jiru. Libaanositti meeshaalee qunnamtii elektirooniksii miseensonni Hizboollaa itti fayyadamaa turan peejaarii fi waakii tookii jedhaman dho'uun miseensota Hizboollaa 12 dabalatee lubbuu namoota 39 galaafachuun kan yaadatamudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota Cafee Miidiyaa Oduun guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Cafee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.